Godina Qeellam Wallaggaa ona Gidaamii keessatti loltoonni Bilxiginnaa guyyaa har'aa hagayya 9 bara 2022 loltoonni PP23 sirnicha ganuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Dhaabbanni raayyaa ittisa Itoophiyaa erga dhukkuba sanyummaa fi olaantummaa finxaaleeyyii Amaaraatiin rukutamanii loltoota leenjii seelootatti faccisiisuu fi gansiisuu malee qabaachuu hin dandeenye. Dhaabbanni waraanummaa gadhiisuudhaan bakka waraanaa cufa irratti mo'amuu fi meeshaalee harkaa dhuunfatamaa kan jiru waraanni Bilxiginnaa rakkoo sanyummaa fi iftoomina dhabuu dhaabbata waraanichaa jibbuudhaan sirnicha ganuu cimsanii itti fufanii jiran. Keessattuu ilmaan Oromoo dirqamaan manneen barnootaa fi lafa magaalaa daandii gubbaa qabuun akkasumas dhaabbilee amantii keessaa qabamuun lola isaan hin ilaallannetti leenjii kennanii fi bobbaasan carraa argatanii gara qabsoo bilisummaa saba isaaniitti harka kennachaa jiru. Haala kanaanis guyyaa har'aan tanaa sa'aatii 9:45tti hagayya 9 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa ona Gidaamii mooraa waraana Bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Qeellam keessa jiru keessaa sabboontoonni ilmaan Oromoo 23 gocha hamaa sirnichaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffachuudhaan qawwee Turkii 14 EKM7 boombii harkaa 11 rasaasa firii 1700 akkasumas hidhannoo guutuu wajjin gara gooticha waraana bilisummaa Oromoo naannichaatti harka kennatan. Addi bilisummaa Oromoo ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasise ta'uu beeksise. Ejjannoo gamtichaatti akkaan gadduu kan hime ABO'n gamtaan Afrikaa haga kenneen qajeelcha gocha loogummaa isa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamna jedheetti jira. Addi bilisummaa Oromoodhaa duudhaan bu'uura ABO dhimmootni walitti bu'insaa fi siyaasa kamuu yeroo mara karaa nagayaatiin akka furaman kan hordofu ta'us himeetti jira. Addi bilisummaa Oromoo hubachiisa gamtaan Afrikaa kenne ilaalchisuudhaan ibsa baaseen tattaaffii gamtaan Afrikaa dhimmootni biroo walitti bu'insa Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaa keessatti uumamaa jiru furuudhaaf taasisaa jiran ni tumse jechuudhaan dubbate. Haa ta'uutii garuu gamtaan Afrikaa ibsa hagayya 4 bara 2022 baaseen tilmaamaa fi yaada dogongorsiisaa kan dhugaameessu sadarkaa jaarmiyaa ardii Afrikaatti hin eegamne raawwatee jira jechuudhaan koomatee jira ABO'n. Ibsi sunis guyyaan isaa haala burjaajessaa ta'een adoolessa 29 bara 2022 akka jedhus himeetti jira. Qaamni walabaa tokko jaarmiyaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaadhaaf akka dhaabbatuu fi xinxaala waliigalaa qaamolee walitti bu'insa kana uumanii fi hirmaattoota walitti bu'insa ta'an irratti hundaa'ee yaada kenna jedhamee eegama jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa garuu walitti bu'insa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaa jira jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan. Oromiyaa keessatti sabaaf sablammoonni biyyattii kamuu nagayaan waliin jiraachuu akka jiranii fi addatti immoo lixa Oromiyaatti dhalattoonni garee Amaaraa waggoota 30 darbaniif irraa caalatti bakkoota gamtaa Afrikaatiin eeraman keessaa osoo rakkoon tokkolleen isaan irra hin gahin jiraachaa akka turanis ni yaadachiisa. Lolli waraana jalqaba bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolaniin gaggeeffamaa ture jira. Kanaanis uummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irra miidhaan ga'uu isaatiif gabaasni dhiyaate tokkolleen hin jiru jedhe. Paartiin Bilxiginnaa wayita walitti bu'insi uumamu furmaata siyaasaa kennuurraa baqachuuf akkasumas gaaffii siyaasaa falmattoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduuf walitti bu'insa san sababa fakkeessuudhaaf yaalaa jiraachuu himeetti jira. Gamtaan Afrikaa ejjannoo fi yaada dogongoraa paartiin aangoorra jiru kan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kana tumse wayita arginutti gadda guddaatu nutti dhaga'ama jedhe ABO'n. Kunis jaarmiyaan ardii Afrikaa bakka bu'ee kun loogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatiif shakkii olaanaa uume jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan. Haleellaa Gaambeellatti ta'e hordofee namoota 100 ol ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an namoonni Oromiyaa Itoophiyaa keessatti ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa wayita ibsu arguun nama qaaneessa kan jedhu ABO'n nuti ajjechaa namoota nagaa ni balaaleffanna, waliin jireenya nagaa fi kabajamuu mirga lammiilee nagaa ni jajjabeessina jedhe. Akkasumas Oromoota meeshaa maleeyyii dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa fi milishoota hidhatanii daangaa caaniin dhufaniin ajjeefaman kan gareeleen mirgoota namoomaa falman irra deddeebiidhaan gabaasaa turan gamtaan Afrikaa gabaasuutu isarra ture jechuudhaan dubbate ABO'n. Finciltoonni hidhatan kaambii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessaniin booda ajjechaan magaalaa Gaambeellaa keessatti gaggeeffame. Finciltoota deeggartu sababa jedhuun jiraattoota ilmaan Oromoo nagaa Gaambeellaa irratti kan xiyyeeffate akka ture himeetti jira. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'an manarra deemanii Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwatanii jiru. Gochaan meenyaa kunis
ragaa viidiyoodhaan mirkanaa'e jedha ABO'n. Akka fakkeenyaatti dargaggeessi Oromoo harki isaa duubatti hidhamee miseensota poolisii naannoo Gaambeellaatiin irra deebiidhaan itti dhukaafame ajjeefame kanaaf ragaa fi mirkaneessa gahaa akka ta'e eereeti jira. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne kun shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi ragaa isa ta'uu isaati gadda guddaatu nutti dhaga'ama jechuudhaan ibse ABO'n. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelcha gocha loogummaa isa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamna jedheeti jira. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo Itoophiyaa akkuma duraanii walxaxaatee caalatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaamna jechuudhaan ABO'n hubachiiseeti jira. Safaricom dhaabbanni dhuunfaa tajaajila telekoomii kennuuf Itoophiyaatti hayyama argate sochii eegalee jira. Magaalota dhaabbanni kun yeroo dhiyootti tajaajila keessatti kennuuf karoorfate 25 keessaa magaalonni 10 ol magaalota Oromiyaati. Isaan keessaa Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannoo Finfinnee wirtuu gabaa dhaabbatichaa akka ta'aniif karoorfamee jiraachuutu himama. Safaricom giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifatus hanga ammaatti garuu gochoowwan Oromoo fi Oromiyaa dhiiban karaa warra dhimma isaa raawwachiisuuf bakka isaa bu'aniitiin raawwatamaa jira jedhu warri itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Waggoota muraasaan dura Itoophiyaan damee telekoomii qaama dhuunfaaf hin kennu jettee turte. Ejjennoo ishee jijjiiruudhaan hanga tokko banuu kan beeksifte kanuma hordofee caalbaasii taasifameen gamtoomina idil addunyaa Itoophiyaaf dhaabbanni jedhamu dhaabbilee caalbaasichaaf dorgoman kaampaaniiwwan akka Vodafone, Vodcom, Safaricom, Sumitomo Corporation fi CDs Group jedhaman of jalatti qabaachuun doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 50 injifata ture. Kanuma hordofanii Safaricom Itoophiyaa keessatti tajaajila telekoomii kennuuf sochii kan jalqabe adoolessa darbee dhaabbaticha fuula Tiwiitara isaa irratti barreeffama maxxanseen Itoophiyaa keessatti tajaajila eegaluudhaaf qophii hunda xumuruu ibsee jira. Xiyyeeffannoo sochii daldala dhaabbatichaa magaalota irratti ta'uu kan ibse dhaabbatichi amma eebila bara 2023tti magaalota gurguddoo biyyoota 25 keessatti akka dameewwan isaa diriirsuu beeksisee ture. Magaalota eeraman keessaa 10 caalaan magaalota Oromiyaa yoo ta'an Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannoo Finfinnee wirtuu gabaa dhaabbatichaa taasisuuf akka karoorfame himameeti jira. Dhaabbanni tajaajila telekoom bu'aa argachuu kaayyeeffatee hundaa'e kun giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifachuu hanga ammaatti garuu gochoowwan Oromoo fi Oromiyaa dhiiban raawwachaa jira jechuudhaan komiin irratti ka'ee jira. Dhaabbatichi bakka buutota yookiin ammoo ejentiiwwan biyya keessaa muraasa fayyadamaa akka jiru ragaaleen ni mul'isa. Karaawwan bakka bu'oota isaa hojiiwwan hojjechaa kan jiru yommuu ta'u qaccarrii hojii karaa bakka bu'oota isaa kanaan biyyattii keessatti taasisaa jiruun loogummaa saba isaa olaanaa raawwachaa jiraachuusaa rogeeyyiin miidiyaa fi namoonni itti dhiyeenya qaban ibsaa jiru. Gaazexeessaa fi daayiriktarri multiimiidiyaa Risaa Obbo Gammadaa Olaanaa warreen adeemsicha qeeqaa jiran keessaa yommuu ta'an qabxiilee gurguddoo 5 tarreessuudhaan dhaabbata Safaricom kan cimsanii qeeqanii jiru. Akka isaan jiranitti dhaabbatni Safaricom kun carraa hojii uumaa jiruun dhalattoota Oromoo moggatti dhiibaa jira. Dhaabbileen daldalaa Safaricom waliin akka hojjetaniif filatamaa jiran hedduudha. Dhaabbilee Oromoo kan hin taane yoo ta'an magaalota Oromiyaa hedduu keessatti bakka bu'oota yoo filatu namoota sabaan Oromoo ta'aniif osoo hin taane bakka biraarraa fidan jechuudhaan himan. Ogeessi IT Obbo Abdiisaa Bancaas yaada Gammadaa kana qoodachuudhaan dhaabbatni Safaricom kun Oromiyaa keessatti namoota afaan Oromoo hin beekne mindeessaa jiraachuu akkasumas aadaa fi afaan Oromoo illee dhiibbaa jiraachuu dubbatu. Dhaabbatichi hanga ammaatti hojjettoota 500 ol qaacaruusaa kan himu yoo ta'u waliigaltee hojjettoota qaacaruuf qabu irratti dhaabbata hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiisuu Itiyoojob jedhamu waliin hojjechuusaa ibsamee ulaagaa ifa hin taaneen dorgomanii maqaa isaanii maqaa Oromootaan otuu qabxii fi muuxannoo gahaa qabanii dhiibamaa jiraachuus akka sababaatti kaafameeti jira. Magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti hojiileen beeksisaa fi barjaalee dhaabbatichaa yeroo maxxanfamu afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii qofa ta'aa jiraachuusaan walqabatee komii irratti ka'uuf deebiin bakka bu'aa Safaricom deemee Itoophiyaa irraa kennamu dhaabbata federaalaa waan taaneef afaan federaalaa qofa fayyadamuu kan jedhu ta'us komiiwwan ka'aa jiran keessatti eeramaniiti jiru. Komii loogummaa sabaan walqabatee dhaabbaticha irratti ka'aa jiru ilaalchisuun duulli qindaa'aa karaa iimeelii fi marsaalee miidiyaa hawaasummaatiin gaggeeffamaa jira. Bakka bu'ootaa fi hooggantoota dhaabbatichaaf dhimmicha ibsuu fi komii wal fakkaataan karaa iimeelii barreeffamaa jira.
Gabaan dhaabbatichaa harka guddaan Oromoo fi Oromiyaa ta'uuf otoo jiru ejentoonni kaampaanichaa gochaa akka kanaa raawwachuu egeree dhaabbatichaa Itoophiyaa keessatti qabuuf sirrii hin ta'u jedhanii jiru. Dhaabbanni Safarikaam karaa fuula miidiyaalee hawaasummaas dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti yaada kennate hin qabu.